inni argamuu barbaadan. Kanaaf yeroo baay'ee si waliin wal'aansoo qabuuni bakka. Maatiidha haaja ta'eef akkatti si guddisee beeka haaja ta'eef seenaa immoo inni keessa darbee dhufee beeka haaja ta'eefi situeeshinii san keessa akka ati tasuma darbituun barbaadu bakka. Ijaan argaa san hin barbaadu bakka. Ati rakkattee ati kuftee si arguu hin barbaadan maatiin kee. Kanaaf yeroo baay'ee si gorsuun jecha. Garummoo sa'aatiin sun sa'aatii bakka jireenya keenya keessatti sa'aatii hardii waan ta'eef hin dhageessaniin isin. Innaa otoo sa'aatii san utubdanii of qabdanii too maatii dhaggeeffattaniiti nama ofisa jeesudhaa hin murteessitanii dubartii jabduu taatu bakka akka maatii kiyyaatitti duubatti afaan ta'u jetta morfooyyooftee jiraachuudhaaf of utubdee qabdaa. Jira miti fookas ofirratti goota ofirratti xiyyeeffatta jecha. Ijoolleen reefuu lafaa ba'iin dhagaa bakka waan namni isiniin jedhu. Namni kamiyyuu kan isinii olii isin gorsa yoo ta'e gorsicha ilaaltu miti irra ilaaltanii oo fudhatama qabaate fudhattu. Fudhadha. Sin fayyada waan isin miidhu tokko iyyuu hin qabu. Inna jireenya wayii rileeshinii wayii jalqabdee rileeshiniin sun yeroo mara hin shaakarraa taanan hin kabajamtu taanan yeroo mara situ bilbilaafi taanan yeroo mara situ rileeshinii san irratti keer godha taanan bakka yeroo mara situ rileeshinii san sassata taananii dhiisii deemu. Alas ati bakka hin barbaadamne jirta. Bakka hin barbaadamne jirta. Amma keekiisin soogiddaan hojjechuu hin dandeessu gaayis. Hin danda'amu miti. Sukkaara immoo ittootti naquu hin dandeessu. Hin danda'amu. Hundisaa bakka qabaachuu qabaan. Bakka sirrii isaa taa'uu qabaan. Ati bakka rabbumti sitti argisiisaa jiraani bar. Kun bakka kee miti siin jechaa jiraani. Garuu immoo akka barattuuf wanta sassi jalqabsiise jalqaba. Mana barumsaa akkasii ta'uuf. Gurbaan sun akkasii hin taane sitti maa jira rabbi bakka. Si gorsaa jiraani ba'ii keessaa siin jechaa jiraani. Ati immoo miira keessan hordoftaani jecha. Isa rabbii karaa si babbaneetoo akka keessaa baatuu fi haala si mijeessu san cinaatti dhiiste miira kee isa jaalala ati isaaf qabdu sanirree barbaadda jecha. Isa dhiisuun barbaaddu, isa biraa sokkuun barbaaddu, isa malee irri biraatis sitti mul'atu, isa yoo dhiiste waan jireenyi jiru sitti hin fakkaatu, wanta naffastu sitti hin fakkaatu ni garuu filannoo hedduu qabdaa. Filannoo hedduu na amani. Maalin ta'e ofiin jetta gaafa darbe jecha. Isa bira jiraachuu keetiin inte anatu gurbaasa waliin ture maal ta'eetoo ofiin jetta bakka. In kolfite edda darbeeti. Ammatti garuu miidhamtuun akka keetii addunyaa kanarra waan jiru sitti hin fakkaatu. Ammatti namni akka kee onneen isaa cabe waan jiru sitti hin fakkaatu. Nan beeka bakka nan hubadha miira keessa. Garuu immoo fajjeesuun furmaatan ta'u. Maalinni boru kan biraa jaallata. Inni ho'ifatee jiraata. Boru dhalfata minni maatii horata minni. Ati haati si dhalte irraa gadee boosse. Intalaan qaba jettee naasii dhaadattu immoo ati dhaadannoo ishii gidduutti kutte. Waanuma biraarra immoo haadha ofiirraa gadee boochisuurra wanti caale immoo hin jiruun. Okay? Eelaa meeqa dabarsitee si guddiste? Yoo xiqqaate maatii keetiif otoo hin ta'ini irraa gadee immoo maatii kee gadi boochistaani jecha. In darba bar hin argine booni. Hin argine qanoo. Hin darba dagataman without justice. Gumaan isaan illee otoo hin bahin dagatamaniiti hafan. Atis hin dagatamta. Warri akkasii karoora akkasiirra jirtanii hin dagatamtuun. Innaa of ajjeesuun furmaatan ta'u jabaattee hojjettee maallaqa qabattee si jabaattee hojjettee maallaqa qabattee haaloo baafachuun anyway du'aanii miti. Hundi kaalas jireenya salphistee fabbicha ati sirraa haa miidhaguu. Isa bira jiraachuun kee gadadoo akkasitti fide itti argisiisuudhaan isa bira gaafa deemtu fooyyooftee uffattee sirraa miidhagee sadarkaa inni jirurraa harka meeqa ol baatee isheedhaayi akka inni jedheetoo rifatutti jechaadha. Akka inni gaabbutti utuun dhiisuu baadhe akka inni jedhutti utuun ishii waliin jiraadhe silaa anis sadarkaa kanarra nan ga'aa laata jedhee akka inni yaadutti. Akkasitti haaloo baafattee guggubda jireenya isaa jibbisiistan malee
Ani mustahil jireenya lubbuutiyyaa hangaafan du'u yaadadhu akkattan bo'u yeroo tokko dhugaa waaqa hagasiin of jaalladhan hagasiin of jaalladha guys baay'een of jaalladhan duutatu jiraachuu baattee faadhaanii jedheen of gaafadha yeroo tokko waaqi jiraattee jireenya isa jibbisiista malee ati kaayyoo kee galmaan ga'attee waan inni hin dandeessu jedhee si gadi si qabaa ture sanii akka dandeessu baatee itti argisiistee fooyyooftee kalas jireenya isa jibbisiista malee duunan duute kalas badde dagatamte irraaffatamte warra keetiif madaa bara baraa dhiistee darbitaan ishi duuti yoomiyyuu filannoon ta'u filannoos ta'een beeku moo deebitanii akkaatu isiniin jedhanii ግን እሺ isinoo silaan dhageessanii akkanumatti eegnaa nuti akkanumatti ji'a muraasa booda immoo ammas namni tokko du'e immoo eegna argina ganama laayivii irra turanii sa'aatii 6 sa'aatii 3 booddee immoo duutee ishii dhageenye too akkanumatti immoo haasofnee bira darbinaa bakka ga'e akkasuma mee isin immoo warri lubbuun jirtan jecha wal jabeessaame kanaan dura viidiyoo illee isinii hojjedheen tureeni ijoolleen taalentii qabdan mana maadaamii keessa teessanii taalentii keessan baasaa argisiisatii meeshinna godhaadha garattiin foolowarsii argattanii taalentii keessan baastanirree warri dhabdanii kanuma irratti boon irratti wanta kana kan hin jalqabe bana garaachille viidiyoo hojjedhaa meeshinna godhaati viidiyicha sananirree irratti isinii hojjedhaa isin immoo viidiyoo abbaan sun hojjate laayikii godhaa vaariyaalii haa ba'uu fi haga laayikii san immoo ani maallaqa kenneefin uummata faanarree wal barsiisa jedheetoo viidiyoo hojjannaan hin dhiistan jecha min chiggiraallee bittittabaabbaruu gaayis maal rakkoo qaba yoo wal gargaartan amma namni innaa du'u wakkabaadha maalidha amma sarchi gootanii dhaqxanii akkaawunticha fooloo gootuu viidiyoo shii laayikii gootuu fi miiliyoona galchituuf minaamin min yadargaal maal rakkoo qaba namni lubbuun yoo jiraatu yoo itti fayyadame maal rakkoo qaba gaayis ijoolleenis taalentii isaanii ni argisiifatu gar fuulduraa gaafa mana maadaamitii ba'an biizinasitti isaan guddaatti bal'ifatu bakka wanti sooshaal miidiyaadhaan ta'e miti reemma wanti tiktookiidhaan ta'e miti jennaanii viidiyoo sanuu beekeen hojjedhu maaliif beekteen hojjenne sabboontu ati immoo viidiyoo tiiktookeen abbaan fedhe viidiyoo waraabee arrabsee nama gadhiisu immoo viidiyoo waraabuu dadhabdaati innaa warri yoo jirtan yoo walii toltan maal rakkoo qaba gaayis min chiggiraallee maal rakkoo qaba namni idda du'ee booddee maal faayidaa qaba yoo walii boochan gaayis mee ammoo maa hojjedha ijoollee san keessa ijoollee hojjetan keessaa kadhama qabu intala haanni jedhamtu takka jecha viidiyoo ishii nama 7,000 duwwaa laayikii godheef maallaqa sanuun galchineefani min chiggiraallee laayik bittaa darguu hedaachuu yoo guddistaniif rakkoo maal qabaani gaayis laayikii dhiboota silaa ittiin kaffaltuun fooloo yoo goote min chiggiraallee rakkoo maal qabaan nama narrabsinaa ijoollee nama narrabsinaa riipilee gootanii anyway warri andalagaa waan qabne isinitti fakkaatu andalagaan koo ኦንላይን እሺ አንዳንዱ ያለ ስራ የሚቀመጥ የሚመስለው አለ እኔ ፕላትፎርሚ ከነረደ ዱፍ ያረብሶ ሄዱን ነቀቀበ ቤካ ካካ አረብሶ እንተለ ተካነት ቶለ እንጅሩ ጋዋቃ ሪፖስት ጎዴ ተነን ፎሎ ሺ ጎዴ ጀቻ
አንዳንዴ የምትረዱበት መንገድ ይገርመኛል። እኔ የምሬን ነው። ሀል ኢሲን ኢትቲን ሁበተን የሮ ተካ በቃ ና አጃይበ ዋቃ በቃ ሁበኖን ኬሰን ሀገሱማ ፈጌሲተኒ እያደኒ እና ነምኒ ዋንጋሪ ነምኒ ሆጀተ ኬሳ ኢሲን ከን በርባደን ማኒ እንትን ምንድን ነው በዲ ዋንተ ነምቺ ሱን በሌሴ isarratti focus gootuun jechaadha. Isarratti focus gootuun amma viidiyoon ani kaleessa hojjedhe waanuma hamaata kan qabuun hubannoodha malee kun hubannoo dhabuu keessan malee utuu isin galeetii ani maallaqa qabadhaadha kan inni jechaa ture. An kaleessa mana maadaamii keessa hojjechaa ture. Waggaa 4 guutuu kan beektan na waliin turtan miti garuu jabaadheen achi ba'e. Ishi atillee akka kiyyatti akka baatu. Anamma dalagaa qaba. Ishi onlaayiniidhaan dalagaan koo. Ani taa'ee mana sa'aatii kana teessee dhiisii dalagatteetu keessattuu Dubaay keessa jiraachuu hin dandeessu jecha. Dirqama ni aduu keessa zooree maal jedheetu miti ka dalagadhee or dalagaan qaba jedhee sitti madhee miti ka antini jedhu jecha milkaan miikee. An jireenya koo yeroo baay'ee argisiifachuu hin jaalladhu. Waan naaf godhame argisiifachuu hin jaalladhu. Adallam tiyyu koo ishee takkatu bari maal jedha beektaa dalagaan qabdu. Hagasuma si mararee an dalagaa dhaniitiin koo. Ani sa'aatiin dalagaa qabutti dalagaa kiyya irratti focus godha. Sa'aatiin immoo dalagaa hin qabnetti isin walii asirra jira jecha. Sani even ስራ ራሱ ባይኖረኝ አንዷ ልጅ ሞታ ሚኪዬ በእናትህ አንዷ ልጅ እዚህ ዱባይ ሞታ አሳዘነችኝ። ኢቭን ደለጋ ዮን ቀባኔ ረበባ መና አከሲ ሲታቀቡ እሺ አባ መና አከ ኦፈጀስቱ ሰበበ ሲፍተቁቱን ታኔ አባ መና ፎሎ ጎና ኑ ሪፖስቲ ኪየ ጀለ ደቂ ይላል ትዩ ጌታ እንታል መና አረብስተ ሰን ቪዲዮስ ሪፖስቲንግ ጎዴ ፎሎስ ነን ጎዴ ነቄ የታባ አባ መና አከ ኪያስን ያከኑ በነገራችን ላይ ወርቄ ጌጢ ቤክቱ ጌጢ አባ መና ሃዳ መና ሳቲን ኮር እስኒ ያከን አባ መና ኡቱመን ዱበቲን ዋን ሲቲ ደጋማ ጅሩ ከነቲ ላሌ ስራ ዱቢሱ ሲያከኑን አባ መና አከ ኪያ ጀቻ ኦቶማቲካሊ ኦቶማሞ ደለጋ እንቀባነዩ ጀቻ ለሰቱ መቼም አባ መና ቶ ደለጋ እንቀባቲ ሲደንደው ጅራ ሰዓቲ ከነ ኦቶማቲካሊ ደለገቴቱ ወኛ አጥቢቲያ አባ መና አከሲቲ ሲባየነቺሱ ሲያከን ጡረታ ባቴ ፋጀቴ ቴንክ ዩ ሚኪዬ አባ መና ጡረታ ሲባሲሱ ሲያከን ዮታ እስቸቻ